kanarraa kaamee immoo ammas asitti lafa dhimma kanaaf tajaajilu bakka itti hojiin kun hojjetamuu danda'u lafa yoo xiqqaate toora hektaara 10 gaafata. Beeka. Akkasumas waggaadhaan guyyaa feestivaalli gugsii fardaa aadaan fardaa Salaalee ittiin beekamu guyyaa dhaabbataa tokko murteessuudhaaf. Itti aansee ammas fardi Salaalee maqaa qaba asii bitamee Goojjam deemu. Miti faradoonni Salaalee dhaabbii gaarii qabanii fi gabaan qabne kun addunyaatti beekamanii addunyaadhaa asii dhufanii ekspoort akka ta'an akka bitamanii akkasitti hojjechuu jechuudha. Kanaaf carraa gaarii nuti deemuu dhufu maallaa carraa gabaa aadaa keenya beeksisuu. Kanaaf immoo yeroo asitti amma siyyaamnu dhimmoonni garaagaraa jiran sammuu namaa hatan. Beektu amma kan nuti dhufnee maalni kaayyoo keenya aadaa godina Shawaa Kaabaa Salaalee beeksisuudha ta'e. Kana keessatti naamusni isinirraa eeggamu akka aanaa wacaalii itti gaafatamuu wanti fudhanne maali? Abbaan qe'ee eenyu? Eenyu abbaan qe'ee? Nuyi beeka. Naamusni olaanaan nuyi fi nurraa eegama dargaggoonni saraati. Tokko maqaa keessan beeka, maqaa aanaa keessanii nuti immoo keessummoota malee keessummoota keenya kan biraatti agarsiisu malee isaan hunda warreen waan isaan raawwatan eeggamu qaba. Fakkeenyaaf ijoolleen akkuma kanneen kun gaarii yeran qabu garuu akkuma nammarra ba'amu yoo sagantichi akkanatti yaadamu yoo kanaaf as keessatti murteessitoonni waa'ee dhimma kanaa maal hojjechuu kan jedhu ogeessonni as keessa jiru beeka. Godinarraa naannoo ogeessonni dhimma kana akka akkaataa barbaadamu qindaa'ee dhiyaatu godhaa jiran waan ta'eef isaan hordoftanii isaan kan jedhan dhageessu. Kanan alatti garuu asii alatti xumura sagantaa kanaa yeroo xumurtan deebitanii ana wajjin wal argan. Ana wajjin hundi keessan wal beeku. Xumura kana yoo xumure gaantaa keenya kun hundumtu ana wajjin wal argan. Sagantaa asii eeggatu xumure hojii kan namni. Walii gallaami. Sagantaa asii xumurran baal jettee deemnan ani ittiin gaafatamu. Sagantaa kana xumurran asumatti wal argina asuman jira. Walii gallaa yeroo xumurre eessatti wal argina. Akka lolee hojii qubaan isin bakka bara ganna faatu argitanii daga kunoo lafa karaa horii bakka hedduu wal argina nuti. Walii gallee hundi keessanuu kanaan alatti akka socho'u adaraa keessan walii gallee